Viidiyoo sana argeen amanuun na rakkise. Ani maqaan koo Abdiin jedhama. Kanan dhaladheetti guddadhe Arsii Lixaa magaalaa Hasaasaatti yeroo ta'u yeroo ammaa kana immoo Saawud Arabiyaa magaalaa Waadii Dawaasrii jedhamtu keessa jiraachaan jira. Akkuma nama tokkoo jireenya koon jijjiira jedheen biyyaa bahee baatii 3 yeroon guutu shamarreen akkam bareeddu tokko karaa toora Feesbuukii na dubbisuun dubbii erga na waliin jalqabdee booda karaa toora Miiseenjarii immoo waliif bilbiluun eenyummaa keenya waliif ibsine. Booddee irrattis nama fira koo tokkoo fakkaattaa jechuun yeroo isheen natti dubbattu eeyyeen ani fira keedhaa ilma Oromoo miti jedheen deebiseefi haasoon keenyis kanaan itti fufee afaan keessallee dubbiin walitti mi'aawuu eegalle. Isheenis dhalattuu Arsii Lixaa magaalaa Nagalleeti. Turtii guyyaa 3 booddees akkanuma ani bilbilee fi waliin haasawuu itti fufnee hedduus walitti dhiyaanne. Turtii baatii 2 otoo waliin nuffiin wal bohaarsaa wal gammachiisaa yaadota garaagaraan wal qoraa wal faana dabarsine. Booddee irrattis jaalalli haasoo isheerraa waan na qabeef bifaan illee akkam waan bareedduuf qalbiin koo isheefatamee sin jaalladhaa jedheen gaafadheeni. Haa ta'uutii garuu wanta na naasisu tokko natti himte. Heerumtee akka bultii qabdudha. Anis yerootiin achirraa deemuun qaba jechuun battaluman hima kana isheerraa dhagaheen bultii gaarii isiniif haa ta'uu Rabbi anaanis nama akka keenattaa qabu jechuun biraa deemuuf yeroon ittiin dubbadhu haasoon kee baay'ee natti tolaa nagatteen deemiinii jechuun natti dubbatte. Anis guyyaa sanarraatii kaasee guyyaatii gara guyyaatti miira jaalala kiyya of keessaa dagachiisaa dhufeen haa ta'uutii garuu akka obboleettii kootti ofitti buteen haasofsiisuu koon itti fufe. Guyyaa ani otoon bilbileefiin sa'aatii 6 ga'uu maal taatee maaliif naan bilbillee jechuutiin dhiphatti. Booddees abbaa manaa ishee waliin akka waliin gallee fi baay'ee akka ishee rakkisu irraallee adda ba'uu akka barbaaddu gurra koonaaf buufti. Kana duratti jaalladheen hariiroo uumee beekuu baadhus haa ta'uutii garuu ishee kanarratti qalbiin koo haalaan guddaa na cabee fedhii fi hawwiin koo marti ishee waliin qofa ta'uu ta'ee natti argame. Booddee irrattis anaaf jettee abbaa manaa isheen jaallanne kanarraatii gargar baatee na waliin qofa taate. Guyyaa tokkos ijaan yookiin immoo qaamaan walaa arginu jennee bakka ani jirutti karaa dheeraa qaxxaamurtee akka dhuftu beellama waliin qabanne. Anis tole jedheen bakka beellamaa keenyatti yeroodhaan argamus haa ta'uutii garuu jaalalleen koo kuni bakka sanatti naaf argamuu hin dandeenye. Baay'ees aareen baay'een itti gubadhe. Bilbila isheellee sa'aatii sanarraatii kaasee si'a hedduu bilbiltus gonkumaa ani jalaan kaasne. Kanaan booddee bishaan koof kan kee Rabbi tokko waan waliif hin gooneef narraa deemii jedheen barreesseefi. Haa ta'uutii garuu riyaa kootti bilbiltee bilbila akkan isheerraa kaasuuf waan na kadhatteef battaluman bilbila jalaa kaasuu boohaa akkan dhuguma ani ishee jaalladhu na qoruuf jecha guyyaa sana adda baafachuuf akka hafti natti himte. Anis dhiifama godheefiin jaalala keenya duraatti walitti deebine. Yeruma kanas ati dhuguma waan na jaallattuuf dafnee walitti dabalamuu qabna naan jettee bakkan ani hojjedhu dhuftee na waliin jiruuf jireenya ishee gaggeessu eegalte. Anaan abdattee abbaa manaa isheerraa gargar waan baateef bakka guddaan qabaa fi wanta ishee barbaachisu hunda sa'aatii isheen na gaafatteettis wanta hin danda'u nan guutaa fi jireenya isheettis erga na waliin taateetii kaasee gammadduu akka taateettu natti himti. Waliin jireenya eegallee baatii 2 booddee garuu karaa toora Feesbuukii ishee galeen ergaawwan hiriyoota ishee waliin waliif barreessite garaagaraa yeroon dubbisuu wantan amanuu hin dandeenye tokkon arge. Nama ishee gaafate waliin akka abbaa manaa hin qabnee fi heerumuu akka barbaaddu haasofti. Sin jaalladhas
namoota hedduun jetti. Anis wanti kun maali jedheen yeroon ishee gaafadhu kan karaa feesbuukii jiru haasoo barreeffamaati malee kan gochaa miti. Yeroo ammaa kana kanan jiraachaa jiru si waliinidha, siin jaalladha jechuun natti dubbatte. Haa ta'uutii garuu har'aa kaasee ani sin barbaadu, amala kee kana yoon sirreessitu ta'e jaalala ani siif qabu tokkoyyuu hin jiru, kuni bultii kiyya waan ta'eef qoosaan hin barbaachisu jedheen isheetti hime. Boossee imimmaan lolaastee namalee akka hin qabnee fi yoo anaan dhabde addunyaa kanarraa jireenyi ishee akka haphatu haala gaddisiisaa sagalee gaddaan guutameen yeroo natti himtu garaa laafeen ammas dhiifama godheefiin waliin jiraachuun itti fufe. Walii gallees jireenya keenya gara fuulduraatti yaadaa maatii keenyatti illee yoom wal jaallachuu keenya akka itti himnu mari'achaa jiruu keenyatti fufne. Baay'een ishee kabajaa, keessa kootii onnee koo keessaan ishee jaalladha. Haa ta'uutii garuu hamma ani isheef ga'u isheen naaf hin geessu. Otuma haala kanaan jiruuf jireenya keenya biyya ormaa keessatti gaggeessaa jiraachaa jiru guyyaa tokko karaa toora feesbuukii hiriyaan koo tokko na dubbisa. Anis nagaa akkuman gaafadheen mucayyoo kana ni beektaayee jechuun na gaafata. Haadha manaa kootiin jechuudha. Anis eeyyeen nan beekaa haadha manaa kootii, maaliif na gaafattee jechuun yeroon isaan gaafadhu anaanisoo sin jaalladha naan jetti. Si waliin haadha manaa taatee mana tokko keessa waliin jiraachaa otoo jirtanii maaliif kana yaaddii jechuun yeroo na gaafatu anis seexana maaliitu dubbii gidduu keenya naquu dhufe jedheen ati sobduudhaa narraa deemii jedheen yeroon isa ofirraa deebisuuf yaalu tole yoos immoo xiqqoo obsii viidiyoo kana ilaali jechuun wanta nan ijaan argee amanuu hin dandeenye. Viidiyoo qaama saalaa ishee argisiisuu fi eenyummaa ishee gadi buusu karaa keessaan naaf erge. Kana argeen wanta afaan kootiin isatti dubbadhuun dhabe. Bultii ani ijaarradhe jedheen itti gammadee jiraachaa jirutu sadarkaa kanarra ga'eera. Akkan ofii koo ofitti amanee jiraadhaa jirutti jireenya guutuu fi na gammachiisuun qaba jedheen hiriyoota kootti illee na odeessa. Haa ta'uutii garuu jireenyi koo kanadha. Fuulaa fi amalaan wantoota garaa garaan itti jijjiiramuurraan alatti maal akkan ta'e maal akkan arge haadha manaa koo kanatti guyyaa tokko illee himeen hin beeku. Guyyaan wanta kanarraa argee kaasee garuu akka isheen anarraa adda baatuuf tooftaawwan garaa garaa yaadaan jira. Haa ta'uutii garuu sammuun koo deebisee na ceephaa. Bultii koo kanarratti yoon ishee irratti haaloo bahee deebiseen ofuma miidha. Mee hiriyoonni koo maal akkan gochuu qabu? Otuu isin ta'e immoo jireenya keessan ta'e immoo maal akka murteeffattan yaadaa fi gorsa keessan naaf qoodaa. Ana obboleessa keessan Abdii Saawud Arabiyaarraa ulfaadhaa nagaatti galatoomaa. Yoo yaashamaa akkam jirtu kabajamtootaaf hordoftoota qophii Oromiyaa 24 nagaaf jaalalli tokkummaan bakka jirtan hundaatti hunda keessaniif yaa ta'uchaa yaarraas xalayaa ajaa'ibaa obboleessi keenya Abdiin nuuf ergesiniif dubbiseen hin ga'a. Akka isinirraa barattaniif hubannoo cimaarraa argattan homaa shakkii tokko illee hin qabu. Kabajamtootaaf hordoftoota qophii Oromiyaa 24 mee obboleessa keenya rakkoon kun mudateera. Otoo isin ta'ee maal murteessitu? Obboleessa keenyaafoo gorsa maalii qabdu? Yoo maal godhe jireenya isaa kana sirreessuu danda'a? Yookiin immoo bultiin isaa kun yoo maal ta'ee daandii gaarii qabata? Yaada keessan komentii jalatti qoodaa fi jecha qophiin guyyaa har'aaf isiniif qabadheen dhiyaadhe kana fakkaatti. Hanga yoonaatti waan dhaggeeffachaa turtaniitiif guddaa galatoomaa isiniin jecha laayikii fi sheer gochuun illee akkana deeggartan kabajaan isiniin gaafadha. Akkanumallee namoonni chaanalii keenyaaf haaraa taatan anaa dhufuu kun Oromiyaa 24 guyyaa guyyaatiin xalayaa jaalalaa fi seenaa jireenyaa nama barsiisuu bashannansiisuu danda'u isiniif qabattee waan dhiyaattuuf isinillee sabskiraayib gochuun maatii keenya erga taatanii booddee xalayaa jaalalaa yookiin seenaa jireenyaa nama barsiisuuf bashannansiisuu danda'u qabaattan karaa teelegiraamii karaa lakkoofsa bilbilaa kiyyaa duwwaa 937 naaf erguun irratti hirmaachuu ni dandeessu. Qopheessuuf qindeessuun isin waliin kanan ture ani gammachiista shoomeeti. Qophii gara biraatiin guyyaa boreen golitti deemnutti bakka jirtan maraan turtii gaarii.